الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات كبجمتو تأبولي وانكي أبولي توانتو إن شاء الله في ربيتين أكاتا صلاة سري يوكين أكاتا صلاة نبيك عليه الصلاة والسلام اتصالاة بفا حال سلباتين يوكان أكنا ما هو بتموف قبابستين إسنف إيه سوفيالي قولا أكمو بيكامو حديث كيست نبي شر عليه الصلاة والسلام كان أضيفمه بني الإسلام على 5 إسلام مان واشن إرت إجارم تيجدا صلاني أتوبا إسلام إرى إسلام مفا إرت أرقمتي صلاني أكمو بيكامو يو أكاتا نبي عليه الصلاة والسلام جدانين هن صلاتين أكاتا بربادموت هن صلاتين كيبلمتين أرقمتو guyyaa qiyaamas jalqaba gabrichi waan irraa gaafatamu salaata kana yoo salaanni kun tole dalagaaleen biroo in tolaaf jechuu fudhatama irraa qaba jechuu yoo salaanni kun garuu fudhatama hin qabaatin dalagaan biroo fudhatama hin qabu jechuu insha Allah akkuma nabiichi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti sallu kama ra'aytumuni usalli akkaataan salaatu na argitanitti salaataa jedhan nabiichi alayhi salaatu wassalaam kanaaf akkaataa isaan salaatanii yookaan akkasuma sahaabota ufii barsiisanitti salaatutu nurraa eegamaa jechuu namni salaata barbaadu tokko jalqaba irratti niyyaa godha yookaan ammoo ni yaada keessa isaatiin qalbii isaatiin ni yaada kunis maali salaata san salaatuu isaa yaada jechuu arraba isaatiin hin haasawu namni tokko masjida wani dhufuuf yookaan iddoo salaata wani dhufuuf salaataaf waan ta'eef qalbii isaatiin yookaan onnee isaatiin yoo ka yaadu taate kanumatu isaaf gaha jechuu san dura qulqullummaa waan barbaachisu dhiqannaa qaamaa irraa ta'inna uffata qulqulluu akkasuma iddoon itti salaatu qulqulluu ta'uu isarraa eegama akkasuma ammootu suturaa yookaan ammootu akka namni isa fuunduree hin tarree fuunduree ofii waa kaahuutu isarraa eegama kanas ammootu ciqilee sadii yookaan ammootu waan salaataaf waan sujuudaaf isaaf gahu laaluudhaan bifa saniin fuunduree kaa'ata ergasii salaata yeroo salaatuu barbaadu san gara qiblaatitti garagala qiblaan kallattii gara ka'baa yookaan gara makkaa gara masjid al-haram fuula isaa garagalchee dhaabata jechuu eega niyyatee booda Allahu akbar jechuun harka isaa ol fuudha gara salaataa seena jechuu kanas yeroo harka isaa ol fuudhu sirrii gateettii isaa kanaatiin ol fuudhuu danda'a akkasuma ammootu sirrii gurra isaatiin bifa kanaan ol fuudhuu danda'a yoo barbaade akkana godha yoo barbaade ammoo sirrii gurra isaa kanaatiin ol fuudha jechuu Allahu akbar eega jedhee booda harka isaa fuudhee asirra kaa'ata qoma isaatirra kaa'ata bitaa jala kaa'uudhaan mirga gubbaa oolchuun bifa kanaan qabachuu danda'a yoo barbaade ammoo bifa kanaan qabachuu danda'a yoo barbaade ammoo bifa kanallee qabachuu danda'a jechuu garuu irra filatamaan akkan osoo ta'e irra baay'ee filatamaadha eega akkatti harka isaa qabatee booda salaata keessa seene jechuu takbiratul ihraamin yookaan salaata seene jechuu amma booda haga salaama baafatutti salaata keessatti wanni hojjetuun dhorgame hundi irratti dhorgama jechuu ergasii du'aa'ii istiftaahaa yookaan ammootu kadhaa salaata ittiin banu du'aa'ii salaata ittiin banatu kadhata jechuu subhaanaka allaahumma wabihamdika watabaaraka ismuka wata'aalaa jadduka walaa ilaaha gayruka yookaan kan biroollee kana biicharra alayhi salaatu wassalaam nu odeeffaman jechuu danda'a jechuu bifa kanaan salaata du'aa'ii istiftaahaa yookaan du'aa'ii ittiin salaata banan jedhe jechuu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشون أكسما بسم الله الرحمن الرحيم إيجاجد إبودا الحمد لله رب العالمين جتشون فاتحة قراءة بسم erga bifa kanaan faatihaa qara'ee booda aamiin jedhee ergasii ammootu suurawwan gaggabaabaa yookaan ayata waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aan irraa isaa laaffisee qara'a ergasii harka isaa ol kaasuun
akkuma reef jalqaba irratti godhe san yoo barbaade sirrii gateetti isaatiin yookaan ammoo sirrii gurra isaatiin harka isaa ol qabuun Allahu akbar jechuun rukuu'a bu'a. Dugda isaatiin gadi jedha akkasuma harka isaatiin ammoo jilba qabata. Kanas yeroo rukuu'a bu'u dugdi isaatiif akkasuma mataan isallee sirriitti wal qixxaawutu isarraa eegama. Akkasuma bobaan isallee sirriitti addaan banamuu qaba. Harka isaatiin ammootu qubbiin isaa babal'isuun jilba irra kaa'ata. Yeroo kana subhaana rabbiyal aziim jechuun rabbii isaa guddisa. Subhaana rabbiyal aziim yeroo takka jechuu danda'a. Akkasuma ammootu yoo barbaade yeroo sadi jechuu danda'a. Yeroo rukuu'a bu'u kana ija isaatiin iddoo sujuudaa laaluu isarraa eegama. Bifa kanaan eega rukuu'a bu'ee booda achii rukuu'arraa ol deebi'ee dhaabata. Kanas harka isaa ol fuudhuun akkuma reef jalqabarratti ilaalle sirri gateetti isaatiin ol fuudhee sami'a Allahu liman hamida jedhee harka isaa deebisee qabata. Yoo nama duuban salaatu yookaan imaamni isa fuuldura jiru ta'e fakkeenya masjida keessatti yookaan salaatu taate imaamtichi sami'a Allahu liman hamida yoo jedhe inni rabbanaa walakal hamd jedha jechuu. Yoo adda jiraate ammootu sami'a Allahu liman hamida rabbanaa walakal hamd jechuu danda'a. Akkasuma kadhaa biroollee itti dabaluu danda'a. Deebisee harka isaa eega qabatee booda sirriitti wal qixxaa'ee eega dhaabatee booda ergasii Allahu akbar jechuun gara sujuudaa deema. Sujuuda godha jechuu. Kanas ammootu adda ufiitiin kallacha ufiitiin lafa tuqa akkasuma funyaan ufiitiin jechuu. Yeroo sujuuda godhu kana qaama torban nabiichi alayhi salaatu wassalaam nu himan saniin godhuu qaba. Humna isaa torbanii sujuuda godha. Innis tokkoffaan adda yookaan kallachaa fi funyaan kun tokko jedhama. Inni lammaffaa harka mirgaa ganaa isaa kana lafa akkatti kaa'ata. Akkasuma sadaffaan harka bitaa isaa kana bifa kanaan lafa kaa'ata. Akkasuma jilba mirgaa isaa akkasuma jilba bitaa isaa akkasuma jaaffaan quba mirgaa isaa ka miilaa akkasuma quba miilaa ka bitaa isaa lafa tuquun humna kanniin torbaan lafa tuquu qaba. Yeroo sujuuda godhu kana harka isaallee akkasuma bobaa isaarraa fageessutu isarraa eegama. Harka isaa kana akkuma argaa jirtanitti bal'isuutu isarraa eegama. Yeroo sujuuda bu'ee booda dhikriin inni jedhu subhaana rabbiyal a'laa jechuun yoo barbaade yeroo tokko yoo barbaade ammootu yeroo sadi irra deebi'ee subhaana rabbiyal a'laa jechuu danda'a jechuu. Haala kanaan sujuuda godhe. Ergasii sujuudarraa ol jedhee taa'a. Kanas ammoo miila bitaa isaa jala godhuudhaan akkasuma miila mirgaa isaa dhaabuudhaan ofirra taa'a. Harka isaa diriirsee qiblatti garagalchuun jilba isaatirra kaa'ata bifuma argaa jirtan kanaan. Allahu akbar jedhee eega sujuudarraa ol jedhee taa'ee booda rabbi ghfirlii jedheetiniin du'aa'ii godha. Rabbi ghfirlii kana yoo barbaade yeroo tokko yookaan ammootu yeroo sadi jechuun irra filatamaadha. Rabbi ghfirlii rabbi ghfirlii rabbi ghfirlii jedha jechuu. Ergasii ammoo Allahu akbar jechuun sujuuda lammataa godha. Sujuuda lammataa bifuma reef jenne saniin haaluma saniin Allahu akbar jedhee eega sujuuda godhee booda subhaana rabbiyal a'laa isa jedhu yeroo tokko yookaan yoo barbaade yeroo sadi jedha jechuu. Ergasii raka'aa lammataatiif ol ka'ee dhaabata. Allahu akbar jedhuun harka isaa fuudhee qoma isaatirra kaawata. Bifuma reef raka'aa awwalaatirratti jenne saniin jechuu. Haaluma raka'aa awwalaa saniin faatihaa eega qara'ee booda ergasii ammootu suuraa yookaan aayawwan gaggabaabaa rabbiin isaa laaffise eega qara'ee booda deebi'ee rukuu'a godha. Rukuu'a bifuma haaluma reef jenne saniin godhee achirraa rukuu'arraayis ol jedhee sami'a Allahu liman hamida eega jedhee booda deebisee sujuudallee godha. Sujuudallee godhee jidduu sujuudaa lamaanillee taa'ee ergasii sujuuda lammatallee godhee ergasii deebi'ee taa'a. Yeroo deebi'ee taa'u kana quba isaa yookaan miila qubaa isaa kan mirgaa gadhaabuun akkasuma miila bitaa of jala godhuun irra taa'a. Yeroo kana teessuma jalqabaa yookaan tashahuda jalqabaa taa'a. Akkaataa teessuma kanaatiin erga taa'ee booda quba isaa ka mul'istuu ol baasuun akkuma argaa jirtan kanatti gara qiblaa qajeelchuun akkasuma quba ofii laaluudhaan tashahuda yookaan attahiyaatuun qara'a. Kanas attahiyaatu lillaahi
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جتشون تشهد جرا قرأ جتشو إرقسي يو صلان إني صلاة ركعة عفوري يوكا صلاة ركعة سدي كان أكا مغربا يوكا تو تاتي تيسوم إسات الرأول كأون غير ركعة سدفا ديما كانس تيسوم إسات الرأول جدو الله أكبر جتشون حركة إساء بفا jalqaba awwala salaata ittiin seeneen gateetti isaatiin yookaan ammootu sirri gurra isaatiin ol kaasuun Allahu akbar eega jedhee booda harka isaa deebisee qoma isaatirra kaawwata. Ergasii faatihaa qara'a. Bifuma reef raka'aa awwalaatiif lammataa laallisaniin raka'aa sadaffallee salaata. Yoo magriba ta'e raka'aa sadaffaa saniin ni xumura jechuudha. Yoo ka afuraffaa qabu ka akka salaata zuhurii yookaan asrii yookaan ammoo ishaa'ii yoo ka ta'u taate eega raka'aa afuraffaa bifuma reef jenne saniin xumuree booda sujuuda lamaan godhee raka'aa afuraffaa irratti geessee sujuuda lammataa irraa ol jedhee taa'ee kun ammoo tashahuda dhumaa yookaan teessuma isa dhumaa taa'a jechuudha. Quba isaa kan miilaa kan mirgaa gad dhaabuudhaan akkasuma ammootu miila isaa ka bitaa jala seensisuudhaan lafarra taa'a akkuma argaa jirtan kanaan. Bifuma kanaan attahiyaatun qara'a. أكما جلقب قرأ إسان التججو أكنا ججون التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إرقسي اتئانس نبي شرط عليه الصلاة والسلام صلوات بوسى كنس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جتشون نبي شرط عليه الصلاة والسلام صلوات وكان نجاه بوسى إرقسي تأنسون دعائي في قرؤوا دندها كيستو كنبي شر عليه الصلاة والسلام ندفن كأكا عذاب قبري إراء كسم إبدا جهنم إراء مغنفتش ربي مغنفتش اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال جل إيفا ربي مغنفتا أكسم دعائي في كربي سبحانه وتعالى إسالا فيسي كالأجو دندا يرو دعائي قد كان يور بعد قبا إسا كان السوچو سوني دندا yeroo kana ija isaatiin quba isaa kana laala iddoo sujuudaa hin laalu jechuu quba isaa kana laala haaluma kanaan assalaamu alaykum wa rahmatullah jechuun gara mirgaa gara akkasuma assalaamu alaykum wa rahmatullah jechuun gara bitaa gala bifa kanaan salaata xumuree jedhama rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata rabbiin biratti qeebalamtii fudhatama argattu rabbiin nu haa godhu haadaa wallahu a'lam وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته